Akkam jirtu jaalleewwan fayyaa keessanii baga naga jiraattanii taateewwan guyyaa gaddaas nageelletti ta'e kana isa jiddu galeessa godhadhee waan tokko odoo wal qabsiifne jedhee yaadeeti. Sochiin diinaa godina keenyaa irraa aanaa heebanis nu mudate fi akkasumas mallattoowwan garaagaraa jiru irratti waan tokko isinii kaasedheeti. Dhimmini diinaa ulfaatee meeshaa guddaa qabatee otoo hin taane rakkoon guddaan heebanittis ture diinni jabaa ta'ee meeshaa guddaa qabateetii miti. Rakkoon guddaan xiinsammuun loltuu kennaa sirriitti jabaachuu dadhabuun hooggansa isaanii sirrii ta'ee lolchiisu onnee tooruu sadarkaa sanitti waan hooggansini irraa rukutameef onni rukutame ammoo hooggansi biraa bakka bu'ee waraana kana liid gochuu danda'u hoogganuu danda'u sadarkaa sanitti waan qopheessuu dadhabanii fi akkasuma ammoo loltuun kennas ijoolleen poolisii idilee keessattuu turan iddoo garaagaraa irraa humna achi deemes ta'ee iddoo qabatanii odoo nama iddoo qabatetti loltuun cimaan iddoo qabatee humni fedhee irraa protekti gochuu danda'a. Kanas ta'ee garuu gatiin achitti kafalame hanqinnis loltuu keenya biratti hooggansa loltuu keenya birattis hanqinni muraasni yoo jiraate iyyuu hojiin hojjetame hojii boonsaadha. Aanaan baraaramee jira. Fedhiin jaraa waajjira gubuudha maalidha. Fedhiin sun hundumtuu milkoomne alaabaa dhaabbachuudha achitti sirbaa ooluudha akka gujii irratti argitan kana. Kanaaf hojii boonsatu hojjetamee hanqinni hooggansaa tokko haa jiraatuu fi miidhaan haa ga'uudha malee. Amma maal jechuu barbaade kanuma jiddu galeessa godhatee namni bakka fincaan fixatu rifatuun bujjaaja'uun kun jira. Kanaaf loltuu keenya sadarkaadhaan jiru riphiloolees haa ta'u akkasuma ammoo poolisii idilees haa ta'u milishaas haa ta'u onnachiifne akka loltuutitti onnee godhannee bakka hiinee iddoo qabannee miidhaa kamiiyyuu otoo hin geenne diina irratti miidhaa gaggeessuu dandeenya. Kana sirriitti akkasitti of qopheessuu gaarii ta'a. Kanarraa yoo akkanatti xiinsammuu loltuudhaa hin ijaarre ta'e baay'ee rakkoodha. Kana sirriitti irra deebitanii aanaa jiru irratti yoo hojii kana hojjanne malee bakka hololaan baay'ee godina sodaattu illee lubbuu hin qabne illee boqqaaqaallee godina kun sirrii miti. Wareegamni gaafa waaqni jedhe lubbuun namaa dabra. Garuu akka jenne kana miseensa loltuu keenya ijaaruun gaariidha. Kana sirriitti walaalle gaarii. Lammaffaa ijoollee keenya erga xiinsammuu isaa kanaan ijaarree hooggansa isaa sirreessinee hamileessinee namni mooraalii akka qabaatu godhamee lubbuun takkatti gaafa waaqni jedhe baatii kophaas namni wal cinaa jiru miseensi waliin waraanas seene miseensi waliin lolatti seene maal ta'uu qaba waliin ijaaramee lolee waliin diina qolatee jaalleen isaa biratti wareegame kaafee ammoo haloo san ba'uudhaaf iddoo isaa qabatee sirriitti loltuu cimaa ta'ee gaggeessitu irra jiraata. Kana rakkoon kennaa kana sirriitti xiinsammuu jaraa onnee jaraa wareegama waan lola nu godinni keenya seef eeriyaadha godina walitti bu'iinsi jabaan hin gaggeeffamne lolli jabaan irratti hin gaggeeffame kanaaf lolaan qoramnee hin jiru. Kanaaf onnee sibiila akkasitti akka qabaachuu danda'an gochitu irra gaariidha. Lammaffaa irratti holola amma diinni namaa kuma namaa 500 200 maal jedhu kana oduu akkasiitiin illee odoo namni burjaaja'uu baatee gaarii ta'a. Kunis kijiba malee diinni lakkoofsa isaa heddummatee miti. Kanallee sirriitti ilaaluu sirra jiraata. Hololaan diigamuun hololaan burjaaja'uun jira. Kana sirriitti sirreessuu sirra jiraata. Kan biraa humna keenya milishaadhaa keessattuu yoo amma isaanii ka baay'ee jijjiiqamaa jiru. Milishaan keenya onnee qabaa meeshaan qabu jennee turre. Amma wanni sun mallattoon akkasii kun mul'atu.
Kana milishaa xiinsammuu jaraa ijaarree dur milishaan hoo bakka qabatu gowwaadha sadarkaa sanittiin ka'u jedhamee ilaalama. Amma garuu wanni sun mul'atu. Kana milishaa keessan ijaartanii hooggansa poolisii sirrii itti gootanii hooggansa riphee lolaa jabaatti gootanii namni onnachuun sadarkaa sanitti irra jiraata. Kana sirriitti yoo sirreessuu hin dandeenye ammas rakkoodhaa kana sirreessutu irra gaariidha. Kan biraa keessattuyyuu kumsaarrini milishaa ijaaruu jenne kun ammallee ijaaramaan jiru. Milishaani kumsaarraa ijaaru. Kumsaarri maal ijaara? Xiinsammuu isaa ijaaraa, naamusa isaa ijaaraa, onnee isaa itti onnoomsaa. Kana gochuutu irra jiraata jenna. Amma kumsaarri jenne sun sadarkaa sanatti jiramoo hin jiru ka'edhu kana sirriitti ilaaluun gaarii ta'a. Kan akkasitti ijaaru. Kan biraa lafa isaa qotuu fi hin jiru jechuudha. Kan biraa mallaqaan isa deeggaruu kuni bal'inaan mul'atu jechuun amma namni waan saamunaa ittiin bitatu, waan uffata ittiin jijjiiratu. Kanaa miti milishaan keenya shirriitti hin qabu. Dhugaa dubbachuudhaaf. Milishaan keenya uffannaa hin qabu. Kana mallaqni fedhe rakkoo fedhe keessa haa gallu wanni milishaaf hin taane wanni nageenyaaf hin taane qiliyaaseen. Kana sirriitti sirreessuuf isin irra jiraata jechuudha. Kana yoo qabachuu hin dandeenye baay'ee rakkoo keessa gallaa ija kanaan ilaaluudha. Kanarraa ka'ee aanonni seriously ilaaluu isin irra jiraatu. Eeban Arsii amma istabil ta'ee jira akka amma jettan kanaa miti tasgabbaa'ee koreen qindeessitu. Jalqabaarraa haga dhumaatti achitti hafanii. Hoogganaan paartii heeban an uummata kan wajjin wareegaman miila takkasii fuudhu jedhe. Akka loltuutti meeshaa qabate dhukaasee ijoollee komaand poostii paartii wajjin hin deemu jedhee uummata san keessatti hafe. Namni aarsaa akkasitti qopheesse hin deemu eessa deemaa jedhe. Kun maal ta'a? Miseensaa fi onnee ta'a jechuudha. Akkas sadarkaa sanitti cimnee hojjechuun irra jiraata. Kanaaf walolliin baay'ee nu diigaa jira. Kijibni amma jarri nama kuma namni jarri nama 500 namni maal jedhanii kijiba akkasii oofaa jiru. Kanaaf namni lafa qabate iddoo qabate onnee qabate tasgabbaa'ee rasaasa 100 ulfaana 60 ulfaana 50 40 ulfaana urur godhan kana dhiisanii qusatanii deebisuu fi dhabanii yoo lola seenan ammoo meeshaa rasaasa muraasa qofatti fayyadamanii giriizarvii hambifataa akkasitti qalbii guutuudha wanna jedhan diina jilbifachiisuu hin dandeenya jechuudha. Kanaaf aanaan loltuu irratti illee uummata irratti illee milishaa irratti illee qaama nageenyaa guutuu fi hawaasa irratti illee hojjechuun sirra jiraatu tokko heebanii lammaffaan aanaarsii nageelleetii sadaffaan qoreedhaa afraffaan gada basaasaati shanaffaan adaabbaadhaa jaaffaan kan amma haaraa nutti dhufaa jiru nasaboo jechuudha. Nasaba rakkoon kun hin jiru. Maaltu akka nama haadha gujii girjarraan diinni galuu fi jedhamee sadarkaa kanatti namni odeeffannoon akkasiillee dabree dhufaa jira jechuudha. Gara kaan ammoo uummanni keenya asiin dura ijaaramee diina rukutee kilaashii 12-13 irraa fudhate jennee dhaadachaa ture. Har'a eebanitti wanti kun ta'eef nasaba irratti illee namni sadarkaa kanatti burjaaja'uun jira jechuudha. Kanaaf mana marii nageenyaa keessan deebitanii onnee sibiilaa isin qabaattanii qaamni nageenyaa sadarkaadhaan jiru keenya qabaatee hooggansi keenya akkasitti dubbii kan ilaale. Kanaaf akkasitti ijaaramnee yoo jenne diina alaa nutti dhufu namni lafa qabate sadarkaa sanitti diina tarkaaffii hadhaa irratti fudhatee jiilchee akka inni qe'ee kanatti hin deebine gochuun danda'ama jechuudha. Kana ergaa kana isinii dabarsuudhaa fi kanaan mana marii nageenyaa keessaniin taa'aa waan amma jenne kan irratti waan amma isinii kaase kan irratti mari'adhaa karaa qabsiisa. Adaraa isinitti haa ta'u godina kana oduu diinni hin cabsine sadarkaa kanatti eegnee asiin geennee jirra. Ammas Arsii lixaa waan hin cabsineef deebinee cabsinaa jedhanii waan yaadaniif hooggansi naannoo kanatti diina hoogganaa ture aanaa heeban Arsii keessaa bahe diina kana mootummaa kana hin cabsine jedhanii waan yaadaa turaniif amma isa jijjiiranii
dhalataa biraatiin bakka buusanii ni ga'e isaan baane sadarkaa jedhu diinni nu cabsuudhaaf sadarkaa kanatti deemaa jira jechuudha. Kanaaf rakkoon keenya sirritti onneessuu, hamileessuu bakka lubbuun guyyaa rabbi fedhee feeti. Amma namni baay'een isaa kan wareegame hebanitti warra fiige. Gaafa meeshaa harkaa qabdu, gaafa meeshaa harka kee kilaashiin harka kee jiru ibidda harkaa qabda jechuudha. Tokko wareeguuf, lama wareegamuuf. Kuni namni meeshaa qabate kana wallaalu yoomiyyuu irra hin jiraatu. Loltuun kana ta'ee kana beekutu irra jiraata loltuun tokko jechuudha. Kanaaf gaafa meeshaa qabanne nu loltuudha. Loltuun kun ammoo hin ajjeefna dabree ammoo du'us dandeenya. Ka jiru onneen kun nama keessatti uumame jedhe salphatti raajii hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf godina keenya akka salphachiin akka hin qaaneessine sadarkaa kanatti ilaalaa humna keessan ijaaradhaa. Adaabbaallee humni keessan baalirraa isinii dhufaa jira. Komishinar Jeelaan wajjin dubbannee jirra. Humna achi qabdan kana itti dabalattanii hooggansa sirrii isaa itti gootanii yoo jettan sirritti dubbii kana mo'achuu hin dandeenye. Kana agarsiistuun aanaa garaagaraa keessatti diina rukunnee bara. Adaabbaarra diina rukunnee agarsiifne amma diinni hadhaatiif kakalee maal garaagarummaa qaba. Shaashamanni makana maratti rukkute obboleessi keenya tokko kan badhaas nutti agarsiisee jira. Inni fa'a utaalee bahee mana diinni achi dhufaara jettee daa'imnitti himtee jennaan utaalee bahee diina tarkaanfiirra fudhate goota akkanaattu jira jechuudha. Amma rakkoon guddaan meeshaa miti onnetu rakkoo ta'e. Xiinsammuu keenyatu rakkoo ta'e. Kana sirriitti seenaa gaarii qabna jechuudha. Birgadaa fudhachuu dandeenya shaallaa irratti. Hujii gaarii hojjete. Seenaa hojjetee du'e jechuudha. Diina ajjeesee geeraree boodatti tarabaarabdee manatti dhukaastee argatte malee sadarkaa sanitti rakkoo gahuudhaa miti. Kana siiriyeslii mana marii nageenyaa keessan ilaalaa. Bakka ammoo duutii sadarkaa gandaatitti galte kanneen ammoo inni gootatu wareegamni borus iftaanis itti fufa. Injifannoon sirna baraaruu Oromoo gaafii Oromoodhaa deebisuudha. Qabsoo jaarraa dheeraadhaaf Oromoo qabsaa turte argatame kana tursiisuudhaaf borullee ejjannoon uummata keenya bira loltuu keenya bira jiru wareegamni dhufa. Jaalee wareegamus ammoo qabsoon itti fufa. Obboleessi keenya waan gaarii irratti kana ta'e ka jedhu kana sirriitti uummata qabsiisuudha. Kabiraa milishaa gandatti amma isin biratti galu kana adaraa mallaqa wayii qabadhaati awwaalcha isaa irratti argamaa hamileessa. Hamileessa awwaalcha isaa irratti argamaati hamileessa uummata hamilee kennaafi. Tokkoon tokko milishaa qofaa miti qaamni nageenyaa kamiyyuu milishaa muraasaa yeroo ammaa kana biratti argamaa jajjabeessa. Poolisii du'ellee akka protookoolii poolisiitiin haa awwaalamu akka gootaatti. Akkasitti akka awwaalamuu danda'u qaamni nageenyaa poolisoonni qajeelcha poolisii aanaa jiran duutii poolisoota riphee lolaas haa ta'u miseensa idilees haa ta'u uumame maal gochuu qabdanii protookoolii saniin akka awwaalamu bira dhaabattanii hamileessitanii waan awwaalchaa jettanii birrii 50,000 ol qabattanii biratti argamuun abbaan dandeettan 200 qabattanii biratti argamuun murteessaadha. Kana hamilee kennitanii fi biratti argamuu qabdanii adaraasiin itti haa ta'u kana ogoone sirriitti godina keenya aanaa keessan uummata keenya baraaruu dandeenya waan ta'eef bocha awwaalcha kan irratti ka miseensa poolisii keenya amma milishaa sadarkaa sanitti wareegame biratti argamudha. Kanaaf fakkeenya guddaa akka qabu dhugaa dubbachuudhaaf bayyanaadha. Hedduu isaa sadarkaa sanitti rakkoon deddeebi'aa jira. Garuu uummata hamileessee faana dhaabatee awwaalcha irratti argamee uummata onneessee sadarkaa sanitti deemaa jira. Akkas gochuu qabdanii jechuudha. Kana sirriitti ilaaluudha. Kabiraa milishaa bilbilanii burjaajessuun jira. Milishaa amma dirqamarra jiru, opereeshinii irra jiru bilbilanii burjaajessuun waan akka bilbila garaagaraatiin jarri walitti himuun akka diinni olaantummaa qabu akka inni ammallee wareegamuudhaaf deemu walirra irratti oofuun jira jechuudha. Kunniin aanonni akkasii sunniin sirriitti milishaa keessan argattanii
xiinsammuu jara ijaartanii holola amma oofamu kanallee akka fudhachuu hin dandeenye gochuutu sirra jiraata jechuudha. Kanaafi godina keenya dura aarsaatti kafalleeti malee shaneen jaalatteeti miti kan nurraa hafte. Garuu amma fuula sirriitti nurra deeffatteerti. Fuula nurra deeffatte kan ammoo yoo sirriitti ciccinee irratti duunee karaa qabsiisuu dandeenye malee adeemsa amma godina wal fakkeessinaadha amma fedhiin jiraa waan ta'eefi godina biraa irratti rakkoo uumne Arsii lixaa maaliif nu harkaa bahee kan jedhu kana wal qorattee jirte waan ta'eef dhalataa godina kanaa akka sabaayif weelbeek turan isaan godina kana cabsuu hin dandeenye aanaa keessanuu cabsuu hin dandeenye jedhanii humna biraa haaraa galchanii jiran. Kana ammoo isaan sirriitti itti agarsiisuu gaariidha. Fakkeenyaaf Shawaa Kibba Lixaarraa namni humni namaa kaas galee jira. Shawaa Kibba Lixaa Tolosaan asii deemee raajii humna taa'uuf dhaabuu isa dhorgee jennaan gara Arsii Muneessaatii fi gara Heebanitti dhufanii jechuudha. Obboleessuma keenya tokko asii deemee diina jilbiifachiisee diinni bittannaa'ee gara keenyatti dhufe. Nu akkas gochuu hin dandeenyu. Ka jedhu kun ammoo sirriitti iddoo qabaachuu sirra jiraata. Kanaaf adaraa isinitti haa ta'u kana mana marii nageenyaa keessanii sirriitti ilaalaa, sirriitti jajjabeessaa, milishaa qotaa fi facaasaa fi qeesarra naannaa fi kana goone jenne salphatti rakkoo kana amma aggaammii kana deebisuu dandeenya akka jedhu isinii kaasuudhaa fi nagarra bulaa.